Viidiyoo har'aa kanaan immoo akkamitti exchange OKX irratti doggisiis ta'ee koo'inii garaagaraa akkamitti gara doolaariitti yookaan immoo akka gurgurachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Keemboon Miidiyaa nagaa keessanii fayyaadha. Viidiyoo tokko walitti deebinee jirra har'asii. Viidiyoon har'aas maalirratti xiyyeeffata koo'inii garaagaraa qabnu yookaan doggisiis ta'ee toonii waan garaagaraa akkamiin akka exchange OKX irratti trade godhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuun dagatiina. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gara viidiyootti dabarra. Jalqaba irratti yeroo OKX exchange keenya keessa seennu akkasitti nutti agarsiisa. Favorite jala kooyinoota keenya akkasitti ilaaluu dandeenya. Warra toppiirra jiran yookaan immoo warra gurguddaa BTC yookaan immoo Bitcoin, Ethereum isaan kana nutti agarsiisa. Hootii kan jedhu jira, Gainers New kan jedhu jira. New jechuun warra reefuu liistii ta'an yookaan immoo warra reefuu qarshiitti jijjiiramuu jalqabanii jechuudha. Isaan keessaa doggis isa tokkodha. Anis viidiyoo har'aa kanaan doggis akkamiin akka gurguruu fi bituu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Bakka trade goon yookaan immoo bakka itti gurgurachuu galuudhaa fi karaa sadiin seenuu dandeenya. Kun exchange ta'uu hundarratti wal fakkaataadha jechuudha. Inni jalqabaa kun akkuma agartan interfeesii dhuma isaarraa yookaan immoo bakka hoomii isaarraa doggis ishee jettu kana tuquudhaan seenuu dandeenya. Argaa akkasitti tuqnee booddee chaartiidhaan nutti agarsiisa. Chaartii nutti agarsiise kana gara gajjallaatti trade ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Erga akkasitti tuqnee booddee bakka itti gurgurru yookaan immoo bakka itti bitannu nutti agarsiisa jechuudha. Inni lammaffaan kunoo bakka search crypto jettu kana irratti doggis jettanii barreessitu. Erga akkasitti barreessitanii booddee jalqaba irratti isinii dhufa. Asiinis seenuu ni danda'ama jechuudha. Inni sadaffaan karaa trade isheetu kana kunoo gidduu kan jirtu kana trade isheetu kana tuqxaniis akkasitti seenuu ni dandeessu jechuudha. Egaa karaa kanaan bakka tradeetti gallee kooyinii keenya gurgurachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo akkasitti galtan kana gubbaarratti akkuma agartan chart overview data trade copy bot ishee jettu isinii dhufa. Chaartiin bakka itti haala ammanni irra jiru kana yookaan immoo meeqaan akka gurguramaa jiru bakka itti barudha jechuudha. Overview kan jettu immoo doggisii wal qabatee odeeffannoo jiru bakka itti argannu jechuudha. Daataa bakka jettu kun immoo hangammaa meeqatu gurguramee daataa jiran bakka itti ilaaludha jechuudha. Amma nuti chaartii jalatti deebinee gara gadii kan jirtu kana trade ishee jettu kana tuqna. Erga akkasitti tuqnee booddee filannoo lamatu nu dhufa. Buy kan jedhuu fi sell kan jedhu nu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf gurguruu qofa otoo hin taane bituu otoo barbaaddanii akkamiin bittuu kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Buy gajjallaa yookaan immoo buy taansee kan jirtu limit order bakka jettu kanatti jirti. Limit order irra keessaniitoo bitnaan gatiin sin yeroo limit orderitti jettan kana fakkeenyaaf 0.001256 irra jira amma. Limit order jennaan yeroo isin bittan gatiin sun ol kaanaan yookaan immoo gadi buunaan hamma gatiin sun bakka limit order jettan sanatti deebi'utti isiniif hin gurguramu jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'ee ta'a? Order ta'ee ta'a yeroo gatiin sun bakka sana ga'e yookaan immoo bakka isin limit order jettan sana ga'e yeroo sana isinii gurguramaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkas akka hin taaneef maal gochuu qabdu? Bakka limit order ishee jettu kanatti tuqxu. Erga akkas tuqxanii booddee filannoo baay'ee isinii fida. Isaan keessaa market order ishee jettu kana tuqxu. Market order jechuun yeroo isin itti galchitan sana yookaan immoo yeroo isin bituu barbaaddan sana gatiidhuma jiru sanaan isinii bitaa jechuudha. Gatiidhuma irra jiruun hin jijjiiramu jechuudha. Kanaafiyyuu market order irra keenyee tootaalii yookaan immoo doolaarii nuti ittiin bituu barbaadnu hanga isaan galchinaa 10 yoo barbaanne 100,000 ammuma isinitti tolee galchitu jechuudha. Erga akkas gootanii booddee buy doggis isheetu kana qofa tuqxu jechuudha. Haala salphaa ta'een bituu dandeessu jechuudha. Amma immoo akkamiin gurguruu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Seel ishee jettu jala seentu. Erga akkasitti seel ishee jettu jala seentanii booddee
kunoo amma market order nu jira. Market order jechuun gatiidhuma amma jiruun akka gurguranuuf nu gargaara jechuudha. Market orderii irra erga keewwannee booddee hamma gurguruu barbaannu sana lakkoofsaan barreessina. Lakkoofsaanis barreessuu dandeenya. Chaartii ishee ammaawuntii gajjallaa jirtu kana akkasitti kunoo achi saab goonee yookaan immoo achi siqsinees akkasitti gatii isaa barreessuu dandeenya jechuudha. Ammaawuntiidhaan fakkeenyaaf 1000 jechuu dandeenya, 100 jechuu dandeenya, amma barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. Hamma qabnu irratti hundaa'e immoo kunoo ishee gottatamtu kanaan akkasitti gottotnee parsentiidhaanis kaa'uu dandeenya. Parsentii 25 gurgurachuu barbaanna yoo jenne, parsentii 50 gurgurachuu barbaanna yoo jenne, 75 gurguruu barbaanna yoo jenne, hunda isaa gurguruu maaksiimamii isaa gurguruu barbaanna yoo jennes kunoo akkasitti gurgurachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mee 100 hankiyyarraa gurguree isinitti agarsiisa. 100 jennee barreessinaa kunoo akkasitti ammaawuntii isaa 100 jennee barreessinaa. Erga barreessinee booddee wanti nuti sirreessinu tokko hin jiru haala salphaa ta'een seelii ishee jettu kana qofa tuqna. Maaksiimamiin isaa 1000 gadi hin danda'amu. Kanaafiyyuu 1000 jenna kunoo akkasitti 1000 erga jennee booddee seelii ishee jettu kana tuqna. Konfermi godhu nuun jedha jala. Konfermi ishee jettu tuqna. Orderii bakka orderii nu ta'e yookaan immoo gurguramee jechuudha. Erga akkasitti nu gurguree booddee aseetii kan jala galee yookaan immoo waaletii kan jala galee ilaalachuu dandeenya kunoo akkasitti. Garuu waan tokko wanti sun hubachuu qabdanii yeroo tireed jala seentan kan nama tokko ispootii jala isiniif hin taa'u. Fandingii jala qofa isinii taa'a. Fandingii jala yeroo isinii taa'u immoo gurgurachuu hin dandeessan yookaan immoo gara doolaariitti jijjiiruu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu isa fandingii jala ture sana ispootiitti akkamiin akka jijjiiruu dandeenyu isinitti agarsiisa na duukaa bu'a. Ammas bakka aseetii ishee jettu kana jalatti deebina. Erga akkasitti deebinee booddee kunoo gara baalaansii keenya gajjallaa kan jiru deposit, withdraw, transfer history kan jedhutu jira. Deposit jechuun gara kana yookaan immoo gara waaletii okkisii keenyatti erguu jechuudha. Withdrawn immoo asii baasuudha yookaan immoo bakka exchange biraa yookaan immoo on-chain non-custodial bakka ta'e yookaan immoo P2P irratti gurguruu jechuudha. Karaatti gurguruu jechuudha. Bakka sana geessuudha. Transfer isheen jettu bakka itti convert goonu jechuudha. History isheen jettu immoo wantoota hammammaa hojjennee bakka itti ilaallannu kan aseetii keenya yookaan immoo kan waaletii keenya kan trade godhaa turre bakka itti ilaallannudha jechuudha. Garuu nuti amma fandingii irraa gara spootiitti karaa inni jijjiiruu dandeenyu ishee transfer jettu kana tuqnaa jechuudha. Akkasitti erga ishee transfer jettu kana tuqnee booddee maalluun jedhaa filannoo lama nuuf fida. Fandingii irraa gara tradingiitti jijjiiruu barbaaddu immoo tradingii yookaan spootii tokkuma exchangeetti gargari malee tokkuma dhanni. Fandingii irraa gara tradingiitti jijjiiruu barbaaddu immoo tradingii irraa gara fandingiitti jijjiiruu barbaaddu jedheetu nu gaafata. Amma yeroo tokko coiniin keessan yeroo gara OKX waaleetiitti as dhufu yookaan immoo exchange kanatti dhufu fandingii qofa ta'ee dhufa. Yeroo fandingii qofa ta'ee dhufu kana immoo trade gochuu hin dandeessanii jechuudha yookaan immoo gara doolaariitti jijjiiruu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu isa fandingii ture kana gara tradingiitti jijjiirtu jechuudha. Tradingiitti jijjiiruudhaaf funding from trading isheetu kana akkasitti hin keenya yookaan immoo trading gara fandiitti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Kun kan isin fayyadu trading gara fandiitti kan isin fayyadu yeroo gara P2Pdhaan gurguruu barbaadanidha jechuudha. Kanaafiyyuu nuti amma kan barbaannu fandingii irraa gara tradingiitti jechuudha. Kanaafiyyuu fandingii irraa gara tradingiitti akkasitti tuqna jechuudha. Erga akkas goonee booddee aseetii ishee jettu jala gallee waan nuti fandingii irraa gara tradingiitti jijjiiruu barbaannu kana hin filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf USDT irra jira. USDT kana jijjiiruudhaaf ishee kana tuqna. Erga akkasitti tuqnee booddee bakka sarchii kanatti doggis jennee barreessinaa jechuudha. Nuti amma kan barbaanne doggis waan ta'eef doggis jennee barreessinaa. Erga akkasitti barreessinee booddee jalqaba irratti nu dhufa. Erga akkasitti nu dhufee booddee doggis fandingii irraa gara tradingiitti jijjiiruu kan barbaannu kana hangamii ammaawuntii isaa kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Kanaafiyyuu ammaawuntii barbaanne asitti hanga qabnu kana trade gochuudhaaf fandingii irraa gara tradeetti ammaawuntii barbaanne jijjiirraa. Erga akkasitti kuma jennee yookaan immoo anama fandingii irraa waan hin jijjiiree fi homaan qabu. Erga akkas goonee booddee confirm isheetu kana qofa tuqnaa jechuudha. Haala salphaa ta'een fandingii irraa gara tradingiitti jijjiirreetoo coinii kana gara doolaariitti yookaan immoo gara birriitti jijjiiruu dandeenya jechuudha.
Akkuma beekamu doolarii jijjiirre kan ammoo gara birrii Itoophiyaatti yookaan immoo birrii keenya jijjiiruudhaaf akkuma Binance P2P qabu OKX illee P2P qaba. Doolarii kana asuma irratti karaa P2Pdhaan birrii biyya keenyaatti yookaan immoo birrii Itoophiyaatti karaa baankii jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Isa kanas viidiyoo yoo barbaadan viidiyoo isiniif hojjechuu nan danda'a. Koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik sheer gochuun dagatinaa. Koomunitii teelegiraam keenyatti dabalamuu barbaadan immoo Kembo miidiyaa jettanii sarchii gootan isiniif dhufa. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa.